harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessa keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Odeessa kanas kan isin biraan ga'uun abbunnoo waa beekoti. SNS hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtanu kabajaan isin affeera. Mata duree keenya jalqabaatiin oolmaa waboo fi Oromiyaa ilaallata. Wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemaa jiru daran jabaatee itti fufuusaa odeeffannee jirra. Kanas wantoota qindeeffannee irraa isin biraan geenya. Mata duree keenya lammaffaadhaan obboleessi ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo butamee hanga yoona eessa akka jiru hin baramiin jiraachuus odeeffannee jirra. Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti gatii taaksii fi gibiraa jechuun kaadireen mootummaa uummata gidirsaa jiraachuus odeeffannee jirra. Kanas isin biraan geenya. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Kamisee keessatti hidhamanii nyaata lagatan guyyaa lammaffaa irra jiru. Irra deebiin akkam jirtu isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii. Oolmaa waboo fi Oromiyaatiin wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemaa jiru daran jabaatee itti fufee jira. Erga mariin araaraa yeroo lamaaf Taanzaaniyaatti adeemaa ture milkii malee hafee booda wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemaa jiru daran jabaatee itti fufuudhaan kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti wal waraansi kun irra deddeebiidhaan guyya guyyuutti adeemaa jira. Keessumaa guyyootan sadan darban keessatti mootummaan Itoophiyaa opereeshinii jabaa waraana bilisummaa Oromoo irratti banuudhaan bakka waraanni bilisummaa Oromoo jira jedhee yaadu hundumaatti loltoota isaa fe'uudhaan wal waraansi kun bakkoota garagaraatti adeemaa jira. Wal waraansa qaamolee kana gidduutti adeemaa jiruun miidhaan qaamaa fi qabeenyaa akkasumas lubbuu dabalatee ilmaan Oromoo meeshaa maleeyyii ta'an irratti raawwate hedduudha. Guyyaa kaleessaa bakkoota garagaraatti wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi waboo gidduutti adeemaa ture daran jabaa fi meeshaawwan gurguddaan irratti kan fayyadaman ta'uusaas odeeffannee jirra. Haaluma kanaan kutaalee Oromiyaa keessatti ganamarraa wal waraansi kun kan irratti adeeme keessaa tokko aanaa Adaa Bargaati. Waraanni bilisummaa Oromoo ganama obboroodhaan ka'ee gara kaampii waraana mootummaa Itoophiyaatti maluudhaan loltoota mootummaa Itoophiyaa irratti aleellaa raawwachuudhaan miidhaa guddaa fi boojuu fi madoo hedduu isaan godhee jira. Keessumaa ajajaa dhibbaa dabalatee namoonni 50 du'aan waggaa adabaman namoonni 31 immoo madaa'anii jiru. Namoonni 6 harka kennachuudhaan waraana bilisummaa Oromootti dabalamanii jiru. Aanaa Adaa Bargaatti waraanni har'a ganama geggeeffame waraana daran jabaa fi meeshaawwan gurguddaa kan irratti hojiirra oolan ta'uusaa odeeffannee jirra. Wal waraansa kanaanis namoonni nagaan muraasni akka miidhaman odeeffannoon nu ga'e ifoomsee jira. Wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo aanaa sana keessatti irra deddeebiidhaan walirratti taasisaniin uummanni aanaa Adaa Bargaa uummanni siviiliin irra caalaan waraana mootummaatiin kan miidhaan guddaan irra ga'e ta'uusaa odeeffannee jira. Mootummaan Itoophiyaa erga waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal waraane booda uummata nagaatti haaloo saabaa waraana bilisummaa Oromoo akka namuuf akka rukutuuf isintu heeruu kenne isintu nyaata kenne jechuudhaan uummata siviilii deebi'ee meeshaawwan gargaraatiin haleelaa tureera. Keessumaa meeshaawwan gurguddaa moortaraa fi diishqaa fakkaatan mana uummata irratti dhukaasuudhaan beeyladan uummataa mana uummataa akkasumas qabeenya uummataa mancaasee jira. Waraanni mootummaa dabalataanis hawaasa keessatti namoota fudhatama hedduu qaban ilaaluudhaan isintu waboo hidhachiisaa jira. Isintu waraana bilisummaa Oromoof heeruu kenna jechuudhaan namoota ciccimoo ta'an namoota uummata kakaasuu danda'an du'aanii adabaatee jira. Waraanni mootummaa kun tanuu sabeeffachuun har'a ganama loltoonni mootummaa aanaa Adaa Bargaatti gatii guddaa kaffalaniiru. Ajajaa dhibbaa dabalatee namni 50 ol irraa wareegamee jira. Namni 31 immoo madaa'ee jira. Akkasumas namni 6 immoo harka kennachuu yookaan booji'amuusaa isinitti himnee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya. Gama meeshaatiin kilaashiiwwan, diishqawwan, rasaasawwan hedduu dabalatee waraanni bilisummaa Oromoo gara mooraa isaatti galii godhee jira. Loltoota Itoophiyaa irraa hiikkatee jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun guyyaa har'aas aanaa Jalduu keessatti wal waraansi loltoota mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifameera. Kanaanis namni 31 akka du'aan adabaman, naannawwan nama 18 immoo akka madaa'an, namni 9 akka harka kennatan odeessi aanaa Jalduu irraa nu qaqqabeen ibsa. Wal waraansi kunis akkuma Adaa Bargaa ganama hobboroodhaan walirratti bahuudhaan keessumaa waraana bilisummaa Oromoo gara kaampii diinaatti imaluudhaan haleellaa mooraa loltootaa kanarratti raawwateen namoota 31 irraa ajjeesee namoota 18 madeessee namoota 9 immoo irraa booji'eetii jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaawwan namoota wareegamanii namoota booji'amanii fi kanneen madaa'an waraanni bilisummaa Oromoo irraa hiikkachuudhaan gara mooraa qabsoo Oromootti dabaleetii jira jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa torbanoota kana keessa opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo irratti baneen shaneenii balleessina jechuudhaan dhaadachaati ture. Jeneraalonni waraanaa Itoophiyaa akkasumas bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa
Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaas shaneeni balleessinaa shaneen gaaffii gaafachuu hin malleen gaafatte mootummaa ce'umsaanuu gaafatte kun immoo hin ta'u jechuudhaan dhaadataa jiru obbo Haayiluu Addunyaa guyyaa har'aatti jalqabee waraanni bilisummaa Oromoo sagantaa ofirraa ittisuusaa dhiisee sagantaa itti deemee haleeluu yookaan gara moorawwan waraana mootummaa Itoophiyaatti adeemuudhaan haleellaa irratti banuuf jalqabee sochiisaa jalqabee kan jiru ta'uusaa odeessinuu ga'ee ni ifoomsa. Guyyaa har'aatti kaasee waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Itoophiyaa ofirraa ittisa utuu hin taane gara mooraa waraana mootummaa Itoophiyaatti deemee haleellaa irratti kan raawwatu ta'uusaa odeessi ba'ee nu ifoomsa. Ajandaa keenya lammaffaadhaan obboleessi ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa namni Abarraa Lammeessaa jedhamu butamuusaa odeeffannee jirra. Obbo Abarraa Lammeessaa obboleessa qabsaa'aa Oromoo ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaati. Namni kun hangafa Jaal Marroo waggaa ta'u abbaa daa'imman 8ti. Nama hojii qonnaa irratti bobba'uudhaan maatii isaa jiraachisuudha. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti qaamoleen nageenyaa mootummaa nama kana jireenya dhorkuudhaan yeroo garagaraatti butee isaanii hidhuudhaan mana hidhaatti yeroo isaa waan dabarseef nageenya isaa sodaachuuf gara magaalaa Buraayyuu dhufe. Akkasumas maatiiwwan Jaal Marroo Dirribaa abbaa fi haati isaa Horroo Guduruu keessatti dararaa cimaan irratti raawwataa akka ture obbolaasaa dabalatee ni beekama. Haa ta'u malee namni Abarraa Lammeessaa jedhamu yookaan obboleessi Jaal Marroo kuni darara mootummaan Itoophiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti isarratti raawwatu irraa baqachuuf tarii nan bayyanadhaa jechuudhaan gara magaalaa Buraayyuutti godaanuudhaan magaalaa Buraayyuu jiraataatti ture. Haa ta'u malee guyyaa dheengaddaa loltoonni mootummaa Itoophiyaa magaalaa Buraayyuutti butuudhaan kan isaan deemanii obboleessa qabsaa kanaa erga butanii booda hanga yoonaa eessa akka geessan hin beekamu heroonnii fi maatiin isaa barbaadaa turani. Haa ta'u malee hanga har'aatti guyyaa lama darbee jechuun sa'aatii 48 keessatti qabsaa kana eessa akka geessan amma yoonaa hin beekamne jechuudhaan heroonni isaa odeeffannoo nuuf kennanii jiru. Namni kun nama siyaasa irraa bilisa ta'ee fi deeggaraa paartii kamiyyuu kan hin taane nama deeggaraa siyaasaa kamiyyuu kan hin taane nama hojii qonnaa irratti bobba'uudhaan abbaa fi haadha isaa akkasumas ilmaan isaa 8 nama jiraachisaa tureera obbo Abarraan jechuudha. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa obboleessa Jaal Marroo ta'uusaa qofaaf nama kana butuudhaan mana hidhaatti yeroo garagaraatti mana hidhaatti darbachuudhaan dararaa ture. Ammas guyyaa dheengaddaa butuudhaan magaalaa Buraayyuutti butee jechuudha. Eessa akka geesse hin beekamu. Mootummaan Itoophiyaa dargaggeessi tokko namni umriin isaa waggaa 18 ga'e tokko mirga siyaasaa barbaade geggeessuu, mirga paartii siyaasaa barbaade deeggaruu, mirga yaada isaa ibsachuu fi mormuu ni qaba. Namni tokko umriin isaa erga waggaa 18 darbe yookaan taree booda abbaa fi haati kan ittiin gaafatamu ta'uusaa heerri Itoophiyaa ni mirkaneessa. Mootummaan Itoophiyaa heeruma ofii isaatii baase kabajuu dhabuunaani namni kamiyyuu Oromiyaa keessatti sababa ilma isaa, sababii abbaa isaa yookaan sababii obbolaasaa dararamaa jira jechuudha. Yeroo garagaraatti Oromiyaa keessatti ilma keetu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuudhaan abbaa fi haadha ajjeesaa turanii dararaa turanii ammas dararaa jiru. Kun ija seeraatiin gaafa ilaalamu yakka namummaa irratti raawwatuudhaan namni tokko nama guddaa nama umuriin isaa waggaa 18 darbeef itti gaafatamummaa fudhachuu hin qabu. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa yeroo garagaraatti maatii tokko keessaa namni tokko gara qabsoo bilisummaa Oromootti yookaan gara waraana bilisummaa Oromootti yoo makame nama kanaaf jecha abbaa fi haadha yookaan obbolaas ni darara. Kun ija seeraatiin gaafa ilaalamu yakka namummaa dhala namaa irratti raawwatu jedhama. Kanaafuu Abarraa Lammeessaa obboleessa Jaal Marroo lubbuudhaan baraaruudhaaf ilmaan Oromoo bakka jirtan irraa akka iyyaafattanu akka sagalee taatanuuf maatiin fi hiriyoonni isaa dhaammatanii jiru. Mata duree keenya sadaffaadhaan Oromiyaa keessatti galii yookaan taaksii kaffaluuf uummanni rakkachaa jiraachuu odeeffannee jirra. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana biyya hoogganaa jiru keessumaa mootummaa naannoo Oromiyaatti hawaasi galii gadi aanaa qabu taaksii akkasumas gibira kaffaluuf rakkachaa jiraachuu odeeffannee jirra. Qonnaan bultoonni yookaan daldaaltonni qabeenya argatan irraa waggaatti gibira ni kaffalu. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa dabalataan taaksii kaffaluu qabdu jechuudhaan qonnaan bultoota galiin isaanii waggaatti argamu taaksii fi gibira jechuudha. Gatii dabalataa kaffaltii dabalataa irratti fe'uudhaan uummata rakkachaa jiraachuudha kan odeeffanne. Daldaaltonni daldala argatan irraa waan bitan yookaan wanta gurguran irraa taaksii kaffaluu dirqamanii qabu. Qonnaan bultoonni garuu qotatanii haramatanii waggaatti makaratu. Waggaatti waan argamu irraa immoo gibira mootummaaf ni kaffalu. Sana dabalataan mootummaan Itoophiyaa akka nama hoteela qabu yookaan akka nama makiinaa qabutti taaksii kaffalaa jechuudhaan uummata rakkisaatiidha. Taaksiin kan kaffalamu daldaaltota waa fe'an waa gurguran export yookaan import godhanudha. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kanas qonnaan bultootumaan taaksii kaffaltuuf jechaati jira. Kun wanta nama ajaa'ibudha. Dabalataanis uummanni Oromiyaa keessa jiran keessumaa qonnaan bultoonni yeroo ammaa buusii dhaabaa jedhamuun baay'ee rakkataa jiru. Buusii dhaabaa jechuun namni kamiyyuu mootummaa kana haa deeggaru
garuu mootummaa kana mormuu sun wanta biraa ta'e mootummaan dirqamaan buusii dhaabaa jedhee uummatarraa maallaqa walitti funaanuudhaan kaazinaa isaatti dhiyeeffata. Kaazinaa isaatti eegga galchate booda immoo meeshaawwan waraanaa ittiin bituudhaan hawaasuma sana ittiin haleelachuudhaan mootummaan Itoophiyaa uummanni Oromoo yeroo ammaa kana gibira ni kaffala, taaksii ni kaffala, buusii dhaabaa ni buusa. Kun walitti daamee immoo mootummaan Itoophiyaa eegga maallaqa kana kuufatee booda meeshaa waraanaa ittiin bitee deebisee uummatuma sana immoo dirooniidhaa fi meeshaawwan gurguddaadhaan ittiin haleela jechuudha. Yeroo ammaa kana Oromiyaan biyya keessa jiraatan utuu hin taane, biyya dhalli namaa keessa jiraatu utuu hin taane, biyya dhalli namaa keessatti dararamu taateetii jirti. Dachee gadaa fi dimokiraasii, dachee badhaadhinaa fi bareedinaa kan taate Oromiyaan yeroo ammaa kana si'ool yookaan bakka azaabaa namni itti rakkatu taatee jirti. Kabajamtoota daawwattoota keenya, uummanni Oromoo bakka jirtan irratti mirga keessaniif falmadhaa. Gibira yookaan taaksii akkasumas buusii hin taane isinirratti fe'amurraa bararamuudhaaf ofirraa falmadhaa. Dida hin ta'u jedha. Waraana keessan jajjabeessuudhaan mootummaa abbaa irree kan ofirraa fonqolchaa isiniin jenna. Mata duree keenya dhumaatiin hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kamisee keessa jiran nyaata lagachuun isaanii ni yaadatama. Hidhamtoonni siyaasaa kunneen gaafa sadaasa 27 bara 2023 guyyoota lama ture jechuudha nyaata kan lagatanii turani. Haa ta'u malee mootummaan naannoo Amaaraa sababa isaan Oromoo ta'aniif qofa isaan funaanuudhaan mana hidhaatti isaan galchee jira. Hoggaa waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoonni TPLF kamisee to'atanu waraana bilisummaa Oromootiif tumsitaniitu waraana bilisummaa Oromoo gargaartaniitu jechuudhaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo ta'an hedduu funaanuudhaan dhibbootaan kan lakkaa'aman mana hidhaa kamisee keessatti ukkaamsa jira mootummaan naannoo Amaaraa. Hidhamtoonni siyaasaa kun eenyu fa'i jennee gaafa laallu irra caalaan isaanii artistoota, barreessitoota, barattoota yookaan barsiisota akkasumas maanguddoota hawaasicha keessatti dhiibbaa uumuu danda'an jechuudha. Artistoota hedduu jechuudha. Barreessitoonni gargaraalee keessatti argamu, barattoonni hedduudha akkasuma maanguddoonnis danuu akka ta'an odeeffannee jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa mootummaan naannoo Amaaraa duula waraanaa uummata Oromoo kamisee jiraatu irratti yeroo gargaraatti haleellaa banuudhaan uummata hedduu nurraa ajjeesaa jiraachuun isaanii beekama. Qabeenya barbadeessee namoota nagaa ajjeesee qabeenya hawaasichaa saamuudhaan namoota ajjeesuudhaan qaluudhaan namoota darraa hedduu uummata Oromoo irratti raawwateeti jira mootummaan naannoo Amaaraa. Wal waraansa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF akkasumas adda bilisummaa Oromoon taasisan gidduu sababeeffachuun immoo namoota haaloo irraa qabu kana mootummaan naannoo Amaaraa funaanuudhaan haaloo irratti baheeti jira. Balleessaa qabaatanii otoo hin taane sababa Oromoo ta'aniif qofaadha kan isaan hidhamne jiru. Artistoonni hedduu hidhamaniiru, barreessitoonni, maanguddoonni, barattoonni hedduun kamisee keessatti dhiibbaa uumuu danda'anu hidhamanii jiru yeroo ammaa. Haa ta'u malee hidhamtoonni siyaasaa kunneen dhiibbaa isaanii irratti adeemsifamaa jirurraa bayyanachuuf jecha uummanni akka sagalee ta'uuf yeroo baay'ee dhaammataa turani. Nus karaa miidiyaa Gullallee miidiyaa Neetwoork yeroo baay'ee sagalee taaneef jirra hidhamtoota siyaasaa naannoo kamisee jiran kanaaf. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana nyaata lagachuudhaan hidhamtoonni siyaasaa kunneen darara mootummaan biyyattii mana adabaa keessatti isaa irratti raawwatu ibsachaa jiru. Kanaanis guyyaa kaleessaa beellamni isaanii mana murtiitii ture haqameeti jira. Guyyaa kaleessaa beellama qabu turani. Sababa kanaanis mootummaan naannichaa guyyaa kaleessaa beellama mana murtiitti qabanurraa isaan hambisee jira. Hidhamtoonni siyaasaa kunneen irra caalaan isaanii waggaa lamaa ol kan hidhaman waggaa ta'u hanga har'aatti mana murtiitti dhiyaatanii dhadhacha kamirrattuu dhimmi isaanii ilaalamee fi hin beeku jechuudha. Akkasumaan mootummaan Itoophiyaa ukkaamsuudhaan bakka tokkotti isaan aree bakka tokkotti isaan dararaa jira jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo miidiyaaleen Oromoo pilis ajandaa gosan godhadhaati. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo afaan diinaa keessa ta'anii Oromummaa isaanii dagaagsaa jiran afaan diinaa keessa ta'anii sirna nafxanyaa sirna nama nyaataa wajjin falmii geggeessaa jiran dargaggoota Oromoo walloo jiran kanaaf sagalee haa taanu isiniin jenna. Hayyani kabajamtoota daawwattoota Gullallee miidiyaa Neetwoork odeessi kiyya kan guyyaarra kan hangasii ture qopheessee kan isin biraan ga'e ana buunnoo waa beekooti. Isinis sagantaan keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'uuf toora YouTube Gullallee miidiyaa Neetwoork YouTube irratti subscribe gochuudhaan karaa Facebook immoo like gochuudhaan follow gochuudhaan akkasumas gaaffii yaada yoo qabaattan immoo karaa email keenya gullalleemedia@gmail.com yaada keessan nuun ga'uu ni dandeessu. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.